tokkoon iddoo hojii nafu jedheenuma hojjechaa ture sanaan booddee garuu gaafa natti cimu guyyaan tokko kun guyyaa lama natti ta'e baqa harki akkasitti na dhukku nama dhukkubadhe guyyaa takka yaadeen beeku waaqayyoof garuu hin danda'ama ture waaqayyo dinqii gurguddaa waan baay'ee nuuf hojjete du'aayyuu kaasee argine dhageenya miti argine irra ture garuu amantii dhabuu koorraan kan ka'e baay'ee jee tokko na dhukkube harkoo hojii koos nan dhiise sanaan booddee mana waaqayyoo dhufuu dhiisee hospitaala deeme gaafan deemu isaanoo baay'ee yaaddahani maali harki akkas ta'u garuu hin jira ibeen akkasii kan kee baay'ee ulfaatan sodaachise jedhanii innoo ashagee qorichuma naa kenne galii hin malaanaan jedhe harki kun malaa kuusuu didee dhiiguma fakkaata baqa harkisaa baay'ee dhiitee halkan hin rafuu guyyaa hojiis dhiiseera akkasumatti baqa baay'ee yaaddoo keessan jira anoo hospitaala guyyaa 5 dhaqeen gaafa 6ffaa irratti humanaa gochuu didee isaanis baqa maanni kuni naan jedhu yeroo na dhiigni keessaa ba'u garuu jeerkaanii tokko ta'a guyyaa tokkotti guyyaa 5 naa waraabanii gaafa kaanitti anoo baqa kanaan booddee guyyaa 6ffaa hin deebu yoo cites haa citu yoo waan barbaade haa ta'u kaanserii isaa ta'u waan barbaade isaa ta'u dhe gara mana waaqayyoo nan dhufe yennaan raajii namni waaqayyoo dhufanii koottaa warri sin dhukkubannaa gara fuula kanaatti bahee na argitaniitu tarii namni naa kadhate baqa galee guyyaa sanaan booddee harki koo sana hin fayyee kunoo amma fayyeera waaqayyoo naa galateeffadha ichi dhugaa baatiin koo inni lammaffaan namni waaqayyoo asumatti charchii dhufeen jira warri maatii keessaniif yaaddoftanii warri lolli sinirra ga'ee karaa garaagaraatiin jennaan fuula dura dhufeenoo waa'ee maatii koo lolli irra ga'ee jira dhufeen asitti kadhachiifadhee maatiin koo baay'ee dhiphachaa jiru baay'ee yaaddahaa jiru nagaan hin jiru abbaan qabnu harmeen keenya baay'ee raafamti galgalaaf ganama hin boosii yaaddofti yaa waaqayyo maaloo haati keenya nuti gaalamotti abbaa malee nu guddiste maaloo yaa waaqayyooti yaaddadhu jedhee halkaniif guyyaa hin boonya ture hin kadhanna ture waa'ee maatii keenyaaf jechuudha asitti namni waaqayyoo as baaneen nu kadhatanii warri maatii keessaniif kadhatamu wannaa kadhachiise galee kunoo akkasitti nama isinii kadhachiiseera raajii kanaan booddee omaa hin taatanii raafamina yaaddayna hin booyinaa dhennan dawwale gaafa sadaffaa harmee koo dawwale nan akkame immoo nagaadha mucaa koo raafamina yaaddayna nagaadha anis nagaadha jettee naa dawwalte kanas waaqayyoon akkanaa galateeffate yoo isinitti dheerate dhiifama naa godhaa inni sadaffaan immoo asumatti namni waaqayyoo warri bulaa keessanis haa ta'u maatii keessanis jedhee ammas gaafa lammaffaa dhufee siisteriin koo dawwalteenna na dhukkubee kaampaasii jijjigaa deemtee turte baranuma waggaa tokkoffaadha barnoota immoo hin dandeessi quxisuu gooxina irratti dhalatti barnoota hin dandeessa waan ta'eef deemi baradhu enneetu ishee ergine isheen lakki ani barbadeeru kana hin deemu asuma hin jiraadha asumatti na barsiisaan lakki deemi waan hin si barsiisnu hin qabnu abbaan qabnu jabaadhu baradhu kaampaasitii yoo baatee maqaa dhanneetu sossobnee ergine gaafa erginu isheen achi geessenna anoo kunoo mana barumsaa dhaqeennaan achitti sammuun koo maraadhu na godha barumsaan duratti danda'u zeeroon fidamiin di'anii bakka biyya ormaati haadha koo biraa na baaste yaa waaqayyo na maraachi taa'ee nan booyi nan kadhadhe maaloon maraachuuf naa kadhadha tenna anoo harmee kootti dawwalle nuti asumatti obbolaan ishee hin kadhannaaf ture achumaan anis dhufe asin baane namni baay'een as baane yaa waaqayyo ishee yaaddadhu harka koon achi qabee asuma taa'ee jechuudha har'as boos achiin bahu asumatti nu yaaddattedhe waaqayyotti booye galee dawwale nachu akkameennan anoo namni naa kadhatanii ijoolleenis baay'ee naa kadhatanii fayyee maraatummaan koos ooleera nan galammoo garuu barumsa koommoo achittan baradhaa fayyeera maal akkoo nu hin jiru naan jette isa kanaafis isa maraatummaa du'a nama oolchu kanammoo dinqii gurguddaa isa waaqayyo nu godhe kana waaqayyoon guddisaa naa galateeffadha. Ishee dhugaa baatiin konni arfaffaan immoo eeggadda asumatti jechuudha harma keenya dhukkuba ture yeroo baay'ee nan dhufkadha hin dubbadhu na dhukkuba maanni kaanserii na qabuuf immoo umurii kanaa yaa waaqayyo maal godhaan jedhee galgalaaf ganama gara waaqayyootti nan bu'a ture achumaan eeggadda dhufee asumatti yaa waaqayyo natti dubbachuu qabda natti dubbatte immoo asumatti iddoon taa'utti natti dubbadhu na fayyisi malee fuula duratti bahee qaniidha maali waaqayyotti gungumaan ture manatti immoo abbaa manaa kiyyaan harka isaa fuudhee harka koorra kaa'ee harma koo na dhukkuba maalan godhaanii kaanserii na qabu fennaan ofirraa ifadhume maal fakkas jetta kaanserii jechuun baay'ee ulfaatame yaaduma si dhukkuba tsallee dhunaan jedhan
bakka achumaan anu charchiin naqayyu bakka waaqayyo na fayyisadhe asaan dhufee namni harmi keessanii hin dhukkubanaan hin kawwanii waaqayyo sumatti na fayyisi bakka na argita ati fagootti na argita dhiyootti sin argita du'aayyuu kaasta kanaaf na fayyisi waaqayyo dinqii gurguddaa hedduu naaf hojjettee na fayyistee ta'ee asumatti na nafa bakka hin ka'u jedheen ture. Isaanoo kaanserii ta'a ka'inaan jedhan jennaan dhahaa akkas jedhee tana waaqayyoon shawwadamu waaqayyoon hin shawwamusi anuu gara fuula duraatti bahennaan bakka naa kadhatanii harmi koo yeroos manna dhiise kanas waaqayyoon guddisaan galateeffadha. Eshi amma harmi kee nagaadha. Maatiin kees? Maatiin koos nagaa obboleettiin koos nagaa amma immoo barnoota dhiisee nan gala jetti yoo danda'ame. Harmeen keenya baay'ee dadhabaadha waan ta'eef umurii kanaan danda'e hin barsiisu birriidhaan jechaa jirti achitti nagaadhaan akka barattu waaqayyoon ammallee. Memme warra amantaa barattu haala mijatuu fi humna dhiiga Yesuusiin lafa sana jaallachiisee kaampaasii sana jaallachiisee nan gala kan jettu kana booddeen galuutti harka walitti reebaa galateeffadha. Dursee nagaa sin gaafadha akkam jirtu? Ani maqaan koo Addisuu Abdiisaan jedhama. Kanarraa dhufee aanaa gidda baratti godina Ambooti. Gocha waaqayyo naa godhee anuma kiyyaan duraa dursee dhugaa ba'a. Asumatti manna qaaqiyaa deeggaddaa tokkorratti asuma naa kadhatanii warri halkanii faatadii boossanii qotta jedhanii kazzaan achumaan dhufee naa kadhatanii guyyuma gaafa sadiitti kaasee nagaa kootii halkanillee nagumaan rafee bulaa. Inni lammaffaan immoo obboleettii sayyuutii dhukkubaa jechuudha obboleessa kiyya kafuudha. Dhukkubaayyuu garaashii kana keessatti wanti ta'e dhiisee jira. Dhukkubaa asumatti kadhachiifadheeni oomana fincaanii deemtullee fincaan ishiillee sirrii miti jechuudha. Dhiigatti jijjiirame jechuudha sirumaayyuu. Kazzaa asumatti kadhatanii fi namni waaqayyo asumatti naa kadhatanii garaashii kana keessa waatu jira waatu deemaa jedhanii dhuguma immoo mul'ata waggaa akkatti ilaalanuyyuu mul'ata. Kazzaa gaafa ishiidhaaf illee kadhatanii ishiillee fayyitee jechuudha amma fayyitee hojii hojjechaa jirtu si jammar hojii argattee duraan hojii hin qabdu dhibee ishiirraallee fayyitee hojiillee argattee hojii hojjechaa jirti waaqayyo na galateeffadha. Waatiin koonni sadaffaan immoo abboo warraa ishiitii nagaan jiru jechuudha isa wajjin jeequmsatu jira gaafuma sanan ka'achiiseef isaan isallee